akkam jirtan odeeffannoowwan har'aaf ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinitti himaa. Xiyyeeffannoon koo daawwannaa miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa guyyaan alaabaa boru akka kabajamu, injifannoo atileetotni Itoophiyaa galmeessisanii fi odeeffannoo alaatiin ammoo waa'ee mootummaa Chaayinaatiin isinitti himaa. Hanga xumuraatti na hordofaa, laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii. Qaamoleen seera baastuu naannolee fi federaalaa godina Jimmaa aanaa Shabeetti argamuudhaan ooyiruu oomisha ruuziin misoome daawwataniiru. Sagantaa daawwannaa kanarratti afyaa'iin mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasa Caafoo damee qonnaatiin hojiilee hedduu garaagaraatti hojjetamaa jiru jajjabeessaa fi bu'aan olaanaan kan irraa eegamu akka ta'e himaniiru. Kunis rakkoo biyya keessaa ta'uudhaan uummata dararaa kan jiru rakkoo hiyyummaa dhabamsiisuuf shoora olaanaa kan gumaachuu akka ta'e afyaa'ichi dubbataniiru. Egaa haala kanaan daawwannaa ooyiruu iddoo adda addaatti argamu daawwachuun qonnaan bultoota kan jajjabeessudha. Kanaan duras hojiin qonnaan bultoonni ooyiruu isaanii irratti hojjechaa jiran keessumattuu gama oomisha qamadiitiin haalli Itoophiyaa keessa jiru jajjabeeffamaa ture. Muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad dabalatee qondaaltonni sadarkaa adda addaa irratti argaman ooyiruu qonnaan bultoota irratti argamuudhaan haala jiru daawwachaa jiru. Inni kun egaa oomishaa fi oomishtummaan qonnaan bultootaa daran dabalaa akka deemuuf shoora olaanaa gumaachaa waan ta'eef gara fuulduraatti yaaduudhaan sagantaa akkanaa kana qopheessuun ni barbaachisa. Guyyaan alaabaa biyyaalessaa wiixata boruu onkololeessa 7 bara 2015 sagantaalee garaagaraatiin akka kabajamu manni marii bakka bu'oota uummataa beeksiseera. Guyyaan kun mata duree alaabaan keenya ibsituu sabdaneessummaa keenyaa fi utubaa birmadummaa keenyaati jedhuun kan kabajamee oolu. Guyyaan kun yeroo 15ffaadhaaf sadarkaa federaalaatti naannolee fi bulchiinsawwan magaalotaatti waltajjiiwwan mariitiin dabalamee akka kabajamu himameera. Ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Liitinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa mana jireenyaa raayyaa humna qilleensaa qajeelcha olaanaa maandisummaa raayyaa ittisaan ijaarame har'a eebbisaniiru. Sirna eebbaa irratti Liitinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa haasawaa dhageessisaniin qajeelchi olaanaa maandisummaa rakkoo mana jireenyaa miseensota humna qilleensaa dhabamsiisuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti mana jireenyaa ijaaruu isaatiin galateeffataniiru. Gareen itti gaafatamaa qajeelcha olaanaa maandisummaa raayyaa ittisa biyyaa Birgaadeer Jeneraal Darajjee Magarsaatiin hoogganamu pirojektoota xumuramanii fi adeemsa ijaarsaarra kan jiru mana barnootaa humna qilleensaa daawwachuu odeeffannoon argame mul'iseera. Humni qilleensaa Itoophiyaa injifannoo raayyaan ittisa biyyaa shororkeessitoota irratti galmeessisaa jiruuf shoora olaanaa gumaachaa akka jiru ni beekama. Kuni kanatu jiru humni qilleensaa Itoophiyaa kaleessa jiraattota magaalaa Maqaleetiif ergaa barreeffamaan qophaa'ee qilleensarraa akka raabseef beekameera. Qabiyyeen ergaa barreeffama afaan Tigreetiin qophaa'uun Maqalee fi naannoo isheetti raabsame jiraattonni naannoo gareen shororkeessaan argamurraa akka fagaataniif kan gaafatu akka ta'e himameera. Kanaan duras egaa mootummaan Itoophiyaa jiraattonni naannoo Tigraay iddoo gareen shororkeessaan argamurraa akka fagaataniif kan akeekkachiise ta'uunsaas ni beekama. Ergaan kun kan darbe egaa haleellaan garee shororkeessaa irratti raawwatamu finiinaa akka deemu taasisuudhaaf ta'uun ni beekama. Hirmaattonni yaa'ii fooramii Xaanaa kurnaffaa paarkii Xaanaa keessatti biqiltuu dhaabaniiru. Fooramiin Xaanaa kurnaffaan guyyaa kaleessaa kan eegalame yommuu ta'u, hirmaattonni marichaa marii adeemsisaa jiran maddeetti paarkii Xaanaatti argamuudhaan biqiltuu akka dhaaban taasifameera. Inni kun haala wal fakkaatuun kanaan duras hojjetamaa kan ture yommuu ta'u, keessummoonnii fi hirmaattonni waltajjiiwwan adda addaa gara Itoophiyaa dhufan hojii ashaaraa magariisaa irratti akka hirmaatanii fi muuxannoos akka argatan taasifamaa tureera. Paarkii Xaanaa keessatti hirmaattonni waltajjii Xaanaa fooram kurnaffaa akka hirmaatan taasifamuunsaas kanumarraa kan ka'e waan ta'eef gara fuulduraattis hojii akkanaa kana itti fufuun ni barbaachisa.
Injifannoo dorgommii fiigicha maaraatoonii Amsterdam irratti atileet Almaaz Ayyaanaa tokkoffaa irratti xumuruudhaan mo'achuun ishee beekameera. Atileet Almaaz Ayyaanaa da'umsa miidhamaa fi wal'aansa baqaqsanii hodhuu booda dorgommii fiigicha maaraatoonii Amsterdam sa'aatii 2 fi daqiiqaa 17 fi sekondii 20 tokkoffaa ta'uun xumuruu dandeessee jirti. Atileet Ganzabee Dibaabaa immoo dorgommicha lammaffaa irratti galuun yoo xumurtu, atileet Tsahaay Gammachuu ammoo sadaffaa irratti galuudhaan injifattee jirti. Haaluma wal fakkaatuun garee dhiiraatiin dorgommii gaggeeffameen atileet Tsaggaayee Gammachuun sa'aatii 2 fi daqiiqaa 4 fi sekondii 49 irratti xumuruudhaan tokkoffaa irratti galuu danda'eera. Atileet Baazaza Asmaares sa'aatii 2 fi daqiiqaa 4 fi sekondii 57 xumuruudhaan sadaffaa irratti galuu danda'eera. Walumaa galatti garee dhiiraa fi dubartootaatiin maaraatoonii Amsterdam kanarratti atileetonni Itoophiyaa milkaa'aniiru. Baga gammaddan. Odeeffannoo alaatiin Chaayinaan wuxineewwan misoomaa haaraa fi muuxannoo qabdu qindeessuudhaan guddina misoomaa eegalte daran cimsuudhaan itti fufti jedhaniiru pirezidaantiin Chaayinaa Shii Jinping. Yaa'iin paartii Kooministii Chaayinaa har'a giddugala biyyattii Beejingitti adeemsifamuu eegaleera. Gabaasa paartichaa kan dhiyeessan pirezidaantii Shii Jinping Chaayinaan wuxineewwan misoomaa haaraa fi muuxannoo qabdu qindeessuudhaan guddina misoomaa eegalte daran cimsitee akka itti fuftu mirkaneessaniiru. Gama hundumaanuu daandii misoomaa hordofuudhaan biyya sooshaalistii ammayyooftee fi badhaadhumtee ijaaruun barbaachisaa ta'uu himan. Kanaafis falaasama sooshaalistii haala qabatamaa Chaayinaa ammaa waliin wal simsiisuun hojiirra oolchuun murteessaa akka ta'e pirezidaantichi dubbataniiru. Keessumattuu dinagdee biyya keessaa guddisuu, carraa hojii uumuu, jajjabeessuu fi walitti hidhamiinsa dinagdee addunyaa irratti dhiibbaa gaarii uumuu qabna jedhan. Dinagdee Chaayinaa guddisuun badhaadhina lammiiwwan biyyattii dhugoomsuudhaaf damee hundumaanuu tokkummaa fi qindoominaan hojjechuu murteessaadha jechuudhaan hubachiisuu isaanii tajaajilli oduu biyyattii Xinhua jedhamuun beekamu gabaaseera. Egaa hordoftoota koo odeeffannoowwan gaggabaaboon ammaaf qabadhee dhiyaadhe kanumaa waan hordoftaniif baay'een isin galatoomfadha. Odeeffannoon guyyaa guyyaadhaan haala akkanaatiin gaggabaabsee isinii dhiyeessu akka isin dhaqqabuuf laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Waan hordoftaniif baay'een isin galatoomfadha. Ulfaadhaa.